Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu isaa kanaaf jennee isinitti himna. Oduu waliin ani Margee Tasfaati. Jilli Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaassaatiin durfamu xiyyaara Eerbaas fiduuf Firaans galee. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa fi walitti qabaan boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaassaa xiyyaara haaraa gara Itoophiyaatti fiduuf Firaans Paarisiin gahaniiru. Xiyyaara Eerbaas kana Afriikaarraa reefuu Itoophiyaa qofatu kan dhuunfaasaa taasifatee jira. Xiyyaarri kun guyyaa lama booda gara Itoophiyaa kan dhufu yoo ta'u, jila xiyyaara kana fiduu dhaqe keessatti hojii gaggeessaan olaanaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa Obbo Mesfiin Sofi qondaaltotni biroos argamaniiru. Madda kana tajaajila oduu Itoophiyaati. Soomaaliyaan imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaatiin ala baasuuf karoorfachuu ibsite. Mootummaan Soomaaliyaa imbaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa Soomaaliyaatiin ala baasuuf karoorfachuu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa beeksisee jira. Mooraa imbaasii Itoophiyaa iddoo kana dura turetti akka deebi'u kan taasifamu ta'uu ministeerichi ibsa miidiyaaleef laateen beeksisee jira. Teessoon imbaasii Itoophiyaa masaraa mootummaa Soomaaliyaa keessa turuu ibsuun taateen kun Soomaaliyaanota hedduu mufachiisuun ibsameera. Kanaafuu imbaasiin Itoophiyaa iddoo duraan turetti akka deebifamuu ibsee jira. Iddoon imbaasiin Itoophiyaa duraan ture tajaajila homaa hin qabu waan ta'eef ambaasaadderichi mooraa sana haaromsiifnee garasitti akka deebifamu taasifnaa jedhee jira. Kun yoo hin taane teessoon imbaasii Soomaaliyaa Finfinneetti argamu mooraa masaraa pirezidaantii Itoophiyaa keessatti akka ijaaramu gaafanna jedheera. Ibsi ministeerichi baase kuni waldhabdeen biyyoota lamaan gidduutti uumame jabaachaa dhufuu akka agarsiisu gabaafameera. Gabaasni oduu kana Addis Istaandaard. Somaliland biyya kamiinuu waliin waliigaltee taasisuuf mirga qabdi jedhan hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Mohammad Abdullahi Omar filannoo pirezidaantummaa Somaliland guyyoota muraasa booda gaggeeffamuun dura hooggantootni paartii biyyaalessaa Somaliland yookaan wadanni paartii mormituu teessoo paarlaamaa harka caalu qabu tibbana Finfinnee daawwataniiru. Hoogganaa paartichaa fi ministeera dhimma alaa Somaliland duraanii Mohammad Abdullahi Omar dhimma turtii isaanii fi waliigaltee ulaa galaanaa Somaliland fi Itoophiyaa gidduu jiru paartiin isaanii filannicha yoo injifatee hariiroo Itoophiyaa waliin qabu cimsuuf kutannoo akka qabu mootummaa Itoophiyaaf mirkaneessuuf Finfinneetti argamu kan jiran hoogganichi tumsa Itoophiyaa waliin jiru gama daldalaa nageenyaa fi anniisaa babal'isuuf akka barbaadan ibsaniiru. Itoophiyaan buufata doonii argachuuf fedhiin qabdu dantaa seera qabeessaatti kan jedhan Omar paartiin isaanii Itoophiyaan buufata doonii Somaalilaand kan ta'e barbaarraa akka fayyadamtuuf fedhii qabaachuu himan. Tumsi gama kanaan jiru hoggansa keenya jalatti daran ni cima jedhaniiru. Filannoo USif guyyaan sagalee kennamu boruu duulli filannoo har'anii raawwatama. Kamala Harris yoo pirezidaantii taate waraana Gaazaatti xumuraa akka gootu himtee jirti. Trump adeemsi filannoo waliin dhaameera jedhe. Donald Trump fi Kamala Harris pirezidaantii US ta'uuf duula filannoo guyyaa dhumaarra ga'aniiru. Guyyaa dhumaa kanatti gareen duula filannoo Harris gara Pennsylvania yoo duulu, Trump ammoo gara kaaba Carolina, Pennsylvania fi Michigan imala. Guyyaa dilbata Harris uummata deeggarsaaf ba'eef dubbii goote keessatti waraana Gaazaatti xumura gochuuf waan dandeessu hundaa akka gootu himtee jirti. Trump immoo gama isaatiin waliin dha'uun adeemsa filannoo irratti gaggeeffamaa jira jedhu ragaa osoo hin dhiyeessin komatee jira. Dhaabbileen yaada uummataa hordofan filannoon bara kanaa dorgommii cimaa akkaan keessummeessuu akka ta'e ibsaa jiru. Hanga ammaa uummatni miliyoona 75 sagalee kennanii jiru. Gabaasni oduu kanaa Addis Istaandaard. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan waliin turtaniif ulfaadhaa nagaan nuuf tura.